السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردتو في دعوتوتا بيني شوجلة ترقمتم مرتك هتنو كم نقا قبدني فيادا جرتني زنجتا والله إني بني دي فما بريان خيا بني قاي حال مجرين بچي أكم سنقا قبدني جرتني نجر خنو الحمد لله أرد بني جرا زنجتا أرقا خنو مال قبتي دفتين تتسين أولم أرواني قبدي دفقا ومنقاتي ومخيري ربنا هاقود إن شاء الله. يا نبى نجا اللي سخنا رأي والله دي فما بقولين خيا إن شاء الله قاربين ولدتن هادي بسوا أكم سن نجا قبضن أرى دام سخيا واني أرى سرت بيف وانا أرسى جايبة تكاتم الفرد توتري والله مال جتون وردان إبراهيمي بيفتو ست فودا جتين أم بيفتو تنا isi fuudha jedhan taatu obboleeyyan kiyya biiftuun akkamitti na dhiiftee Abrahaam heerumuudha hidhattee jirti miyyoonis lafa jala immoo naaf ishiin waliigalaa jira inni takaa ol deebinaan na yaalaa garagalte jechuun obboleeyyan kiyya haalli kanaa kun waanuma ajaa'ibsiisu kanumaan nu bachiise hanga tana dura fiidiyoo irraan maruu dideetuun bilbila wajji haasaati egaa biiftu sin fuudha. Akkamii Abrahaam illee gaa asii godaanee jira gaa si dhiisee deeme anaas si fuudha akkam jettaa jeetiin wajji haasaa ture. Uumaa rakkoon qabuu naan jaa turte. Garuu fiidiyoo irraa isinii maree obboleeyyan kiyyaa amma garuu inni takaa ol deebinaan godhachaa heerumu malee jettee mana hunda kireessitee fi itti galchite jechuudha. Amma wardaan maa jettee Abrahaam biiftu sitti fuudha jettee tole walii jedhe. Ani amma kanarratti maal jechuu qaba? Miyyoon tun duraa sin heeruma naan jettee wardallee maal jedhaa turte tana durallee biiftuu tana sitti fuudhaa jedhaa turtee miire. Isaan asii deemanii asitti deeminan amma maal jiru jiran? Biiftuu mana kireessitee fi itti galchinaani amma gaa biiftuu tana sitti fuudhaa jettee tole gaa ifaati jette rakkoon qabuu jeen. Anaa kana akkamitti na dhiisanii boo nama lafaa qotanii bo'anii kun hayi ofirraa dhoowwoo namaan ofirraa dhoowwatiin fuudha waanis ni fuudha garuu qota waa'ee isaanii dalaguu deemu asirratti ilaaltan waa takka tana jala mureetiin taa'u jira obboleeyyan kiyyaa biiftuu fi wardaa egaa tanumarratti wallaala'u durii miti amma wallaalla biiniin hin dubbatu. Miskiina jaaniitiif irraa xarafata cinassanii gololchatti biiftuu fuudhuudhaaf hidhattee jirti wardalleen. Kana maalin godhuu qaba gaa? Ani amma biiftuu tana akka gololchaan hin fuune dhabama godhuu takkaasii fi wardallee dhabama godhuuf hin deema. Wallaahi yoon ardii jala isaan hin dabarsin tana jala mureetiin jira obboleeyyan kiyya kuni anna sobaa afaan inna sobaa. Garaa keessan gara biraa wanni jaa maali namarraa addaati obboleeyyan kiyya hordoftoota keenya dhiifama garuu gaa'ee yoon isitti balleesse dubbii tanaa dubbii nama aarsitu anaa wajji haasaa yeroo deebitee gaama golochaa wajjiin sin golochaa heerumu malee jettee yeroo waan akkana haasattu anaa kana akkam godhuu deemti na dhibdee obboleeyyan kiyyaa wallaatu waan nama ajaa'ibsiisu gara biraatiin ammoo golochaan baga rabbiin nagaan magaalaa nuti jirutti nagaan deebi'ee jechuun barbaadetti hanga tana duraa fiidiyoo isinii marre obboleeyyan kiyya dhiifama mana sanillee walumaan naafi biiftuun argeetiin biiftuu dawwalee itti himalleedha. Ani isaanii yaada malee garuu isaanitti yaadu amma immoo deebaniiti gara keessattiin huccitti wanni godhaati natti yaadaa jiranii kana maaliin godhuu qabaree anis ijjiti duba hin garre tamuutaaf keessaa fuudhanii jette Oromoon. Amma arge garuu amman arge. Ana akkaataa isaan yaadu kana dhiisaniiti anammoo bal'inna dhiisan jechuudha. Kun rakkoon qabu kana ofirraa dhoowwuun kiyya anarra jira jechuudha. Biiftuu fi warda aboo kana gaa naattu beekata isaanii baranaa dubbii wooma lamaaf teessa addunyaa isaarra ana dhabama godhu takka isaan dhabama godhu wooma lamaaf hin ta'a nama. Obboleeyyan kiyya fiidiyoo kana irratti hanga dhumatti ilaalaa waan jettan irratti garuu deebisa kometti irratti
nu kana hordoftoota keenya obboleeyyan kiyyaa hooniin balleessaree dhiifama garuu kuni amba dubbii tana nama ajaa'ibsiisa gaa maaliif na wajja haasaatii an kheeruma isaanii yaada malee takkaa isaanitti yaadeen beeku taate garuu amma gaa kuni dirqama kana fudhadheetin waan kan hojjetuun qabaa jeetin ara lafaa kee obboleeyyan kiyya kun wallaahi lajii ana aarse dubbii tana na aarse baay'ee na aarse kanaafuu gaa obboleeyyan kiyya ani dirqama gaa amma akkaataa amma isaan taa'an kana ta'u hin taatu biiftuu odoon an jiru biiftuu golochaa hin fuudhu hin ta'u naattu fuudhaa hin fuudha biiftuu arrasee burtee biiftuu biinumaa fuudha biinuma kanaatu homisilaalteen garta kanaatu biiftuu fuudha akkam taatarre golochaa inni fuudha hin jetta kun abadan meena garta anuma kana na laaltan an biinii hin dhalanne jee abbaa kiyyarra diqaala yooneen biiniin biiftuu fuudhuu baate diqaaladhaa biiniin kanaafuu obboleeyyan kiyya an dubbiin akkatti biddana qabsiifte biiftuun anga namummaa tokko nama kana yoo jaalattalle duraan wal jaalatanii wal dhiisanii golochallee dhiisee biraa deemeet amma deebi'ee manallee inni duraan dhiisee hoosaa beellee yeroo dhufu manni abbaa argate manni biyya namaa keessa irraa abbaan ni kireeffataa habiraan laallee fi anuu laaletii fi biiftuu dawalee mana kuni golochaadha akkamii laallee fi haatti galuu yennaan laadhandhee laaltee ulfii hunda kareessiteef kanniteef hayyee namni kurreen isaaf yaade maleen an garuu golochaadhaa moti golochaan rakkoo qabu biiftuu fi wardaan an isaanitti naara qaba dhiirti garuu shari'aan afur hayyamte ni fuudha garuu dhala biiftuu tana garuu ani lafa jala walii dawwalaatti turre mush garuu fiidiyoo irraa isinii marree maxxansu odun taane irratti efa golochaan asii magaalaa tana keessa gara bakka biraa malee bilbila wajji haasaa jirra waliif gallee sineeru mallee naan jettelleedha arra gaa kunoo deebitee yeroo golochaan asitti deebi'u maalii gaa amma na afaan deebi'u kana maaltu fidee obboleeyyan kiyya wallaahi dubbii nama ajaa'ibsiisu ani biiftuu jaba wajjilleedhaan haasonnee waa meeqa haasonnee kana dhiiftee amma gara golocha deebi'uun kuni na dhibde dubbiin tuni gaa dhaamsi kiyya wallaahi obboleeyyan kiyya tun akka mataa kiyyatti tana dubbii addunyaa dhabaman godha boo isaan magaalaa tana keessa waan isaan wallaahi nama naafaan deddeebinaa moo hay ofitti hin dhiisu bu'an hay ana nambiini dhaamotin jeera muradheetin jedha amma akirratti namni yoo jaalalaa wajjuma yaa'a oo wal jibbe namni walumarraa achi gora yeroo amma waan akkanaa kana dalaganii ani wardaa akkana seene warda nama yaadun see amma gori yeroo biiftuudha golachatti fuudhette nama fiidiyoo martee akkatti dhawaayitu kana xiqqollee akkamii yaadduun jaaran an obboleessanaan ja'a yeroo waan akkanaa kana dalagan akkamii waan nama ajaa'ibsiisu obboleeyyan kiyya kanaafu kana akkan godhu gaa naattu beekaa ilaa hanga ammaa ji'a meeqa hojii turre amma golochaa dhumnaan garagaluu maaltu fite abadan golochaa waan si fuudhu hin jiru godhu rabbii harka kana yaaboo hullaan hin galchiniiti biyya namaa tana keessatti namni baay'ee namni meeqatamtu kun hamaraate fi meeqatamtu jira rabbiillee nu maraachini yoo hamaraatallee rabbi nu haa fayyisu obboleen kiyya kun waan ajaa'ibsaati yeroo ammaa miidiyaa harta waan deemaa jiru magaalaa tana keessatti waan nama wallaahi nama gaddisiisu rabbi balaa nurraa haa qabu garuu insha Allah ani muradheetin jira biiftuu fuudhuudha karoora qabadhee jiruun ama karoora kiyya balleessu jechuun golochaa dhufeeti na yaraa balleesse naafi biiftuu walii gale jechuudha miyyoo tana ani maal sitti ta'een jaaran walii galle fixannee jirra nuti qaaman afaan garagalta dur maaliif golochaa miitee maarree taatee miti amma isii dhabama isii godhaawan isii obboleeyyan kiyya kanaafuu gaa dhiifama kanaafuu gaa biiftuu fi warda
egaa kanarratti egaa dhabama yoo isaan godhuun baanne ani biiniidhaa moti jeetiin tureeti. Kanaafuu egaa amma wanni jechuu barbaade yeroo isaa sila amma dheenyuma kana sila oddachanii magaalaa asuma ogaa mana kireessinee fi manatti galan kana yeroo ammumatti lafaa kanii na yala seenanii dubbii na yala miyyoo garagalchan tuni ani mataan na wallaahi alazim. Kanaafuu gabbaliyyan kiyya kana akka sukkaara kun na qabne akkam godhuu barbaade biiftuu fi wardaa tanarratti biiftuu anaa fuudhaa namalee namni biraa ka fuudhu hin jiru golochaan fuudhu hin jiru. Biiftuu abadan biiftuu anumaa si fuudhaa anuma biinuma kanaa si fuudhaa jala mure kan golochaa jala deemu abadan ni dhiifta. Ay ammaal sitti afaan maa nasof daree nasobuu maa guddate kijibni maal faayidaa qaba natti kijibirri maa natti kijibsiitti natti kijibe odoo gaafa duraa gaafa golochaan asii deemu san gaafa golochaan asii deemu san innillee deeme akkam jettee biin na wajji haasatte sitti dawwalee si wajji haasaa turee biinis si fuudhaa anumaa si fuudha yoo as si fuudhuun baanne abadan addunyaa kanarra hin jiraadhu anis wama lamaaf hin ta'a obboleeyyan kiyyaa. Kanaafuu gaa hanga fiidoo biraa isinii qabadhee dhuftutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu isin jecha nagaa baay baay.